Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Ako English with Oromic. I'm Ako from School of American English. Today, we're gonna have a reported commands or reported request or imperative. In the last weeks, we have seen so many things about direct speech and indirect speech. Now today, this is my last class. Hereafter, or after this class, we're gonna have some exercise depending on what we have or summarized exercise. Please stay within us or within me at the end until the end of the video. All right. Okay, coming to the channel Ako English with Oromic akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraattan isin jechaa guyyaadha barumsa kutaa dhumaati yookaan immoo barumsa waa'ee direct speech irratti kutaa dhumaa kan ta'e qabadhee isin dhiyaadhe jira. Kana booda kilaasii taan irratti exercise walumaa galatti direct speech fi report speech ni dalina achi walumaa toopikii haarawaa jalqabna jechuudha. Kanaaf hanga xumura sagantaa kiyyatti na wajjin turaa yeroo hundayyuu affeeraa kiyya akkasumas chaanaalii kiyya subscribe godhaa namoonni anaaf haaraa taatan namoonni kun immoo like na roobsaa jechuu isin jechuu barbaada. Now kallattimaan let's have a look. Okay. Now our today's class is about what? It's about report commands. Barumsa keenya kanadha waa'ee direct speech fi report speech kan kutaa dhumaadha. Report command or reported imperative. We can say imperative. Imperative jechuun yookaan immoo topiin keenya jechuudha. Directly gara report rogoon yookaan immoo reported speech yookaan immoo reported directly kana yookaan immoo command kana gara indirect yookaan immoo gara report speech roo jiru haala kamiin jiru. Imperative yookaan immoo command jechuun ajaja jechuudha. Yookaan immoo request gara tokko gaafii gaafachuu jechuudha. Hey man, fakkeenyaaf stay, kai yookaan immoo deemi, barri bani, barri cufachuun kun ni maadha? Imperative yookaan immoo ajaja jechuudha. So reportii keetti ajaja akkamiin fayyadamne yookaan immoo seera akkamiin fayyadamne kan jedhu walumaan ilaalachuu kutaa dhumaa jechuudha. Okay, kutaa dabar keetti waa'ee report question ilaalee jirra. Report question karaa lamaan ibsanii yes no question fi WH word question ilaalamee jira jechuudha. Ilaalee jirra isin galee abdii qaba jechuudha. Hadda immoo kadhumaa immoo kutaa dhumaa part roffaa maadha report command yookaan immoo reported imperative jechuudha. Reported question I mean reported command gara indirect report jijjiiruudhaaf yookaan immoo speech jijjiiruudhaaf seera afurii kana beekumsa irratti dirqama jechuudha. Seera tokkoffaa maal jedha? When we change direct speech or report commands into indirect speech, the first one is you have to change the main verb into infinitive verbs. Infinitive verbs. Seera tokkoffaa maayidha yookaan immoo ruuliin tokkoffaa maayidha. Direct gara report yeroo jijjiirtu verbiin kee yookaan immoo main verbiin kee maal fudhatu qaba? Infinitive verb fudhatu qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Two plus verb one goota jechuudha. Formula kee maayidha? Two plus verb one goota jechuudha. Infinitive verb ta'uu qaba jechuudha. The next one is rule lamfaan immoo use verbs like verboota akkamii fayyadamtaa? Like tell, like order, like ask, like command, request, beg, warn. Alright, you can say warn and what? Recommend. Jechoon akkanaa kunniin reporting verbs keessatti kan fayyadamnu jechuudha. Kan report command keessatti jechuudha. Irra caalatti yeroo baay'ee jecha akka tell kana yeroo passive gonu told he told me ne fayyadamna yeroo baay'ee order illee fayyadamna ask illee command illee fayyadamna akkaataa situation yookaan immoo akkaataa gaafiin itti nu gaafatametti deebifna jechuudha. Kaitaan immoo rule sadaffaan say and said is not used in report commands. Report command keessatti jecha say fi said illee hin fayyadamnu jechuudha. Okay. Seera afraffaan yookaan immoo ruulii afraffaa maal jedha? The word that is not used in report commands. Akkasumas immoo jechi that illee yookaan immoo
report command gara report speech yeroo jijjiiru yookaan immoo direct speech gara report speech yeroo jijjiiru zaati illee hin fayyadamnu jechuudha. Kanaaf seera Afrikaan sammuutti qabachuun isla dirqama jechuudha. Seera malee wanni ta'u illee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf mee fakkeenya tokkoffaa ilaaluuti amma booda example ilaala jechuudha. Example wanni guddaan faamin barumsa kennaa hadhaan keessatti yeroo hundayyuu barbii yookaan immoo main verb biratti maal fiduu qabda? To fiduu qabda jechuudha. To fiduu qabda jechuudha. Yoo ammoo tas negative ta'e immoo you can say not to ettee not qofa fidda jechuudha. Fakkeenya isinii kenna isin agarsiisa jechuudha. Mee example kan ilaallu. Example number 1 say that he said to us inni nuun jedhee open the door. Jechi open the door kun ajaja jechuudha. Command jechuudha. So akkamitti report goona? Yeroo report goonu he told us ennaan he told us or he asked us or he ordered us jechuudha. Rakkoon qabu kunniin order jechuudha ask jechuudha yeroo baay'ee garuu irra caala kan fayyadaman maadha? Told kana fayyadaman jechuudha. So he said to us yeroo jijjiiru open the door jedhee jira miti yeroo jijjiiru he told us ennaan he told us to formula keenya ilaala. Okay, here is the change the main verb into 2 plus verb 1. Then 2 can allow to finish infinitive one temperature. 2 plus what? Verb 1. Then he told us to open the door. He told us to open the door. Yenne haala kana jirchu. Walumaa galatti he said to us inu jedhe open the door. Maal qofa dabalachuudha re jecha 2 qofa dabalachuudha. Kannin jijjiirree he said kan jijjiirree galmi jijjiirree jechoota kannin jijjiirree maal qofa dabalee 2 bicha dabalachuudha. Kanaafiyyuu infinitive plus what? Verb 1 jechuudha. Yeroo hunda infinitive os jedhanii 2 plus verb 1 ta'uu isaa beekuu qabda jechuudha. Kanaafiyyuu he told us to open the door. Inni nutti hime akka barreef bannu jechuudha. Mee exercise moorisaa haala luti hanga xumuratti na wajjin tura. Okay, mee example why report comment irratti yookaan immoo reported imperative irratti example muraasa halaaluti atti booda immoo isinii galee abdii qaba. Okay, direct speech gara report speech yeroo jijjiiru command report jechuudha yookaan immoo command report command jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaa akkuma isin ilaaletti mee isa lamaffaa maal jedha? Come with me. Come with me. Ana wajjin kottu. Ana wajjin kottu jechuun ajaja. Sai jechuudha. Yeroo san yeroo gara report yeroo gootu akkamitti report goota? He told me tan he told me jechuun seera tokkoffaa sinimee jira. Seera lamaffaatti sinimee jira. Seera tokkoffaatti yeroo baay'ee main verb irratti infinitive form yookaan immoo 2 plus verb verb 1 fayyadamna. Rule lamaffaatti immoo seera lamaffaatti immoo jechoota muraasa kan akka ask, order, one kan akka immoo request, command kanneen yeroo baay'ee itti fayyadamna jechuudha. Yeroo direct gara report jiru. Kanaaf come with me yeroo jijjiiru report jechuudha. He told me tan he told me most of the time yeroo baay'ee told kana fayyadamna yeroo baay'ee. Okay, natti me yookaan immoo naan jedha waan ta'e naa jedha waan ta'e jechuudha. He told me to go to with him. He told me natti me to go to. Okay, come with me naan jedha mina wajjin kootu naan jedha. Ayitti yeroo jijjiiru immoo akka isa wajjin deemu na ajaje jechuudha. He told me natti me to go to with him. Akka isa wajjin deemu jechuudha. Miin kenna gara jijjiiramee jira gara him jijjiiramee jira jechuudha. Kaamin kennallee gara go to jijjiiramee jira jechuudha. Silaa immoo to come ture. Silaa akkuma jiru to come ennaan garuu ammoo anaa waan jedheef jechuudha. He told me to go to with him jechuudha. With him jechuudha. Akka isa wajjin deemu na ajaje jechuudha. Okay, example lammaffaa ammoo go to bed. Gara siree yookaan immoo gara algaa yookaan immoo gara rafiitii deemi. Ajaje jechuudha. Kanaaf yoo report logoon haala kamiin goona? He told me ennaan he told me yookaan immoo he told her he told us rakkoon qaba jechuudha. He told me to go to what? To go to bed jechuudha. Walumaa galatti salphate jechuudha. Maal qofa daballaa imperative irratti report comment irra maal qofa daballaa jecha imperative yookaan infinitive to qofa daballaa jechuudha. He told me to go to bed. Tasa ammoo tasa ammoo himni si kenname negative yoo ta'e akkam goota? That means don't go to bed. Kun ammoo go to bed osin jedhe he told me to go to bed ennaan. He told me maal qofa daballee to qofa daballee jechuudha. Asitti maal to qofa dabalta jechuudha bakka zaasoo. Hiika biraan qaba jechuudha. Kan ittaan ammoo negative yoo ta'e don't go to bed gara algaa yookaan ammoo gara siree hin deemi osin jedhe. Akkamitti report goone? Inni gara siree hin deemin naan jechuudha baaduu maal ta'a? He told me tan
he told me not to go to bed. Gaafa negative sii kenname, negative gaafa sii kenname, callisteetuma jecha nootii kana bichaa galchachuudha. Not jettee infinitive two keetti galchite, egas main verbii kee fiddeetti galchite. So he told me not to go to bed jechuudha. Gaafa wanni sii kenname negative ta'e, don't go to bed. Gaafa negative ta'e maal fiddaa, maal qofa fudhatta, nootii qofa fudhatta jechuudha. He told me not to go to bed jechuudha. Example I'm familiar alume. I mean, kaduma kagara duma alume. Don't lie to me. Nan kijibin. Na ajechu. Na ajechu. Don't lie to me. Nan kijibin na ajechu. Yero jijura halkamin jijura. He told me. You can say. He told me. Not. Isinii timejura. Not if you go for them na. Not that answer mal for them na. Two can if never for them to infinitive one to chura. Can have you? He told me not to lie to him. Kahave akalmata. Min kee gara mijrama gara himit yookaan immoo gara heeri jirama jechuudha. Kanaafiyyuu he told me not to lie to him. Akka san kijibneef na ajaje jechuudha. Kan dhuma ammoo example dhuma ammoo respect your elder. Respect your elder. Your father order the child. I mean, a father order the child jechuudha. Abbaan ilma ofiitiin hangafa kaba jedhee jechuudha. Hangafa kaba jedhee jechuudha. Kana jechuudha respect your elder. Hangafa kee kabaji. Kan si dura irratti kabaji yoo sin jedhee hummaadha ajaja jechuudha. Hullee ajaja jechuudha. Akkas godhe yoo sin jedhan ajaja jechuudha. Kanaaf ajaja kana yeroo report goon haala kamiin report goona. My father or father ordered me na yookaan immoo father ordered the child. Eno ajaja daa'ima ajaja mire he said what? Father ordered the child. Abbaan ilmaan ni jedheen maa jedheen respect your elder hangafa kee kaba jedheen yeroo report goon akkam goona father garana finnee jechuudha father ordered ni ajaje jechuudha yeroo told bichaan fedhannu ayoo si gaafatamoo askiti illee hin goona jechuudha yookaan ammoo kabiraallee request illee jira one illee jira ajaje jechuudha yookaan ammoo yeroo tokko tokko illee beg jechuudha fakkeenyaaf haati kee fakkeenyaaf don't smoke cigarette osin jetti kadhaa jechuudha. She begged me, he begged me jechuudha. Kanaafiyyuu akkaataa condition isii kenna maratu hundaa'eeti goona jechuudha. Kanaafiyyuu father or father ordered the child to kenna infinitive waan ta'eef jechuudha. To respect what? His elders. Hizii kenna isaaf innee yurii kenna hizii deemna jechuudha. Mucaala waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu father orders the child to respect his elders. To respect his elders jechuudha. His elders haala kanaan ajaje jechuudha. Haala kanaan ajaje jechuudha. Kanaaf barumsi keenya hadhaa keessatti gaabina jechuudha. Kan yeroo baay'ee hin barbaachifne jechuudha. Example tokko si kenna hingaa salphaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf barumsi keenya hadhaa irratti maal hubattanii tokkoffaa directii keenya gara report yeroo goonu yookaan immoo report command keenya yeroo jijjiiru to plus infinitive akka fayyadamnu lammaffaa verboota yookaan immoo reporting verbiiwwan kan akka aski choldi kan akka immoo orderii warningi kaniin akka fayyadamnu sadaffaratti immoo say fi saydiin askirratti akka fayyadamnee fi dhumarratti ammoo jechi zaat jedhamu topic kana keessatti akka hin jirre akka hubattan ni barbaada akkasumas ammoo yeroo directii gara reportii jiru xalimneetuma qubee to yookaan immoo infinitive to qofa akka irratti daballu okay yoo negativity ammoo naati akka fayyadamnu yookaan immoo not to kan akkam jiru fidneetuma negative eegatee isaa agarree not to yenneetuma verbii isaa akkuma jirutti kennee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Barumsi keenya kanadhaa kan topiikii waa'ee direct speech fi report speech kana fakkaata walumaa galatti jechuudha. Amma kilaasii taanutti exercise walumaa galatti exercise barumsa kanaa walumaa galatti walii qabee dalagaa achi booda immoo barumsa kana walumatti qabneetuma bakka takkatti baanchi goonee topiik tokko jalatti yookaan immoo sagantaa tokkoon walitti gadhiifna achi booda immoo yoo rabbi jedhee barumsa teensi walitti aanaa isin barsiisuu karoora qabaa. Ittaansi ammoo model verbii isin barsiisa ittaansi ammoo relative clause akkasitti kaa'achuudha ammaaf nagaan naa turaa sochii barbaada. Have a nice day. Bye.